Abaon is a resistance force, a celebration front, liberation front in Kajiru, Jackal. According to right at the Boka. Get out on funds are confirmed clearly by the gunner. There is on fund clearly to PLF. Malayala Matumanji Rumani Tigray. Kana Arabai Nawaya Jade Gara Timpine Galera. Lucky TPLF Nawaya, there is one Nawaya Achitafir. Clearly. Kenya Garu Bargamfate Mila Kalako Kate, Namapichi Sajira. Actively Nam Vajra, the Horodu case. Warana Mose, if you Warana Hakarati. Waranikun Bakalamajam. Bulla Levi Belzana Rajam. Ankarita Chaju Makafi, Alabaja Kavani, he yes, which is soon Davachuka. Period. This need to stop. Kun political limit. Kun gaming mit namni ilmi nama wagame ko osom bekin baro yani osom bekin namni dume amalle haret namni osom bekin akan dumne oboda urfanis clearly ako boka jela fatti motummat gorani gara motummatin ademan marom fan clearly bosona jiru bosona kamsa warban eren gafas badi maka wabo jadamuf marron itigafatama itu abdi ruga itigafatam Gamatu aboye tidak gafatam, sabahi tidak gafatam. Badi kamu mau tuh mati rawa tamu, berang julai tidak gafatam. Arasa tidak gafatam, clear one tuh gafas. Wari jitu karena deme, hoji dan lalu mah hoja tuh, hamba salah kesat enu hagafan bukoy. Salah kesat ti, anti ruga gafan namo, ya tuh gafan. Takau mambo gafan. Namni amma bikana dengat ari doro dubbat. Shemi baru man it became so sick. Salali amma manni sama minin jiru. Namni duminin jiru. Sami cukunundi finfinnera coordinate godama. Kanammo intelligence motumma dibbatti beka. Ibatti beka source protecting ko chufiri male bar this jetun nanda kanavi wan namu beku dodo isine miskin akan unne ayo lula I think kanar duel go chungam nu gar fulra sanka onni antate kana daran export goda demna abi ogota torban dabre kana mafia naannoo shimalisitti gurmeesse matuwaaya tanatti fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa ture. Abbaa gara suufaa jalatti, hayluu gonfaa jalatti xiiqii isaan warra abbaa warra qabaniin fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shiftii godhaa jira. He is going to dump them. Jaratti naannoo shawaa lixaatitti wal jaartee achi Oromiyaa keessa bobaatee biyya shororkeessaa turte san amma dura haasofneera waa'ee matuwaaya tan. Amma jara sun amma expose ta'ee jira. Amma gullalleetti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata Oromoo itti rukutuuf deemu. Kana immoo otoo iji keenya agartu hin callemnu expose goonaa jechuudha. Haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetamu. In fact amma fuuldura deemnee faayila ilaaluu jirra. Har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay hoteela jedhamu Finfinneetti godhame. Anis waan tokkoon seenaa tokko ni yaadadha. Yeroo tokko nama Ameerikaa tokko wal argee wayyaaneen maqaa Oromoo balleessuu fi tarkaan amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kunis. Kun soba hunoo kana baawutu godhe yenneen agarsiisa namichi kun. Soba kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin xureessuudhaaf godhee jeen falme. Ittiin amaneen falmaa ture beekee. Namni sun maal naan jedhe beektaa? Independently verify goonee jirra. Tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaawuu irraa akka dhufee naan jedhe. Soba jedhanii morme. Guess what? Har'a waan maxxanse warra achirraa argate. San qofaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee interview godheetiin jira.
Maaliif kana godhan waan tokko si gaafate yeroo sana sarpiraayiz godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutti. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaluu faamilii ittiin murame. Gocha meeqa dho'insa boombii baabura wanni irraa dhu'aa ture. Jointri by the way amma kan Tigraay kana nama deeggarmaan dhaggeeffadhaa miseensi tika tippee levelee ka waan san koondireet godhe ifatti dubbataa jira. Lama ta'aniit tokko Asmaraa taa'e tokko Finfinnee taa'eet ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a hoo maal godhaa jira tokko Gulalee taa'eet tokko 4 kiiloo taa'eeti maaliyaa adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromootti kan itti dhiisuu hin qabnu. Eeganis gaafateettiin si guuta. Birraa gammadii gaafa haayiskuulii jiru rukuruut godhame takka jedhe eega dhiisuu baate. Haayiskuulii yaalanu rukuruut ka godhame intelligensiidhaan. Sintaayyoo jala ture. Sintaayyootu tika yuunivarsiitii Jimmaa Kaalid Jarman fakkaate. Isatti dabarse. Yuunivarsiitii Jimmaatti ijoollee basaasaa ture. Sanboota artistoota irra ramadame Finfinneetti. Sanboota mishinii OMN Kaayiroo cuusiisuudhaaf ergame. Amma deebi'ee artistoota irratti hojjetaa jira. An beektaa basaasa hundarra rakkoon qabu. An barahaasa baay'een beeka. Professionaalii ta'anii ka hojjetan. An ijoolleen irra ramadamanii beekaa bara. Expoos godhaan jiru. Hamma isaan miskiina biraan miidhinitti. Biraan haayiskuul osoo jiru. Nama biraan expoos godhe hidhamee naafee taa'aa jiru jira Shaashamannee keessa. Baalagummaa akkanaan he want to deny this. Yoo waggaa bira isaa itti waggaa irra isaa jedhan. Waan ani tapha qe'ee keessaa kana deddeebi'anii nama walitti buusanii fi dhiisa malee Birraa Gammadii wala lammii irra deema. Birraa Gammadii haayiskuul osoo jiru intelligensiidhaan rekruut godhame. Sintaayyoo adeemga darraa soofne. Sanboota Kaalid na fakkaata gurbaa sana na irraan fadhe ka Jimmaa yuunivarsiitii ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hin beekti. Ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa ture kaampaas seekiyuritii. Sanboota Finfinnee waggaa giraajuwee godhu Finfinnee tiraansfar godhame. Sanboota mishinii OMN'if Kaayiroo ergame. Ameerikaa dhaqee deebi'ee biyya jira and he still agent. Eenyu wajjin artistoota irratti akka inni hojjetu nan beekan. At least ijoolleen isa wajjin hojjettu miseensonni intelligensii isa wajjin hojjettu nama waan hin ajjeefneef. Nama baay'ee wayii maqaa isaa kan hin kaase dhugaa dubbadde amma waan nama ajjechaa keessa hin jiru birraan yeroo ammaatitti. Artistoota mootummaadhaaf basaasa mootummaa jala akka hiriiran hojjetaa kana caalaan darbu. Deengata kan hin kaase yaaduudhaan wal kaasee waan isaan Kaayirootti godhan akka seenaatti kaasuu hin. But Birra was recruited in high school, continued in university, and continued to Cairo, and he is still active agent of the intelligence community.